እናት ነይ እስቲ በዚህ ነይ። መንገድ ጠፍቶበት ነው መሰለኝ እንደዚህ ቪዲዮ ከናኮ ማርጊተኒ dhalli namaa kun osuma daandiirra deemaa jiru osuma mana keessa hojjetaati jiru qofa wallaltee madaami keedhaan obboleettiin kun karaarra yeroo ishiin deemtu achi deebiti as deebiti akkuma tasaa yookiin Itoophiyaanonni numti keenya kuni akka daandiirratti arganii yeroo isheen asiif achi deemtu kana gaafa arganii gaafatanii maal akkaataa isheen itti haasoftu argitaniiti jirtu nagaarra isin gaafachuu hin dagane nagaaf jaalalli waaqayyoo haala bakka jirtaniiti isiniif baay'atu obboleeyyan koo amantaa birootaa taayoo yaa ashamaa isiniin jedhe akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii an jira galata waaqayyoo warreen maamila maskii fikiriin taane laayik sheer gochuu hin dagatina warreen immoo maamila kootti hin taane kotta dabalamaan isiniin jedha akkuma viidiyoo jalqabaa argitan kuni namni gaafa manaa ba'u kaan milkaa'eetii galaa kaan immoo yookiin lubbuu isaatu darba yookiin immoo kaan immoo sammuu isaatu tuqama jechuudha yeroo ammaa kana ijoolleen biyya keessarraa kara biyya namaatii deemanii ofitti amanamummaa hin qabaanne taanaan guyyaadhuma kanatu dukkana taa'ee isinitti mul'ata jechuudha maaliif taanaan yookiin hiriyaa keetu deemuu danda'a yookiin nama ollaa kee ta'uu deemtu danda'a yookiin immoo nama ati beektu deemuu danda'a jechuudha biyya arabaa kan isaan gaafa deeman isaanoo deemanii ani maaliif hin taa'a biyya keessa jettanii warreen akkasiin deemtanii gaafa immoo achi geessan chaalenjoota jiru sana dabarsuu dadhabdanii gaafa sammuun keessa sin tuqamee akka maraatu taatanii akkaataa fi gara dhabdan irree baay'ee keessantu jira yeroo hammaa kana keessattuu daraan dabalaatii deema eessa yoo jettan Saawud Arabiyaa keessatti amma ijoolleen harka caaluun ji'a tokko ji'a lama caala in hojjetan jechuudha tokko isaanii kan fayyaadhaan deebi'anii jiran kan sammuun isaanii tuqamee kan baqa hiyyaatii deebi'an qullaa kan karamaatii isaaniitti deebi'aniitu jira kuni maaliif tokkoffaa gaafa biyya keessaa baatan of amansiisuun gaariidha biyya keessaa nan bahaa of danda'ee tan hojjedhaa akka eebeluu sanatti deema anis jechuu otoo hin taane gaafuma takka jettee paaspoortii kee jalqaba baafattu ani of danda'ee biyya namaa keessatti yoo wanti gaariinis na mudate yoo wanti gadheenis na mudate waa kana danda'ee itti gaafatamummaa mataa koo itti fudhadheetan ofii kiyyaaf adeemsisadha jedhinee yaaduun illee barbaachisaadha maaliif taanaan bakka sana haati hin jirtu abbaan hin jirtu obboleewwan hin jirtu namoonni obsa hin qabne biyya keessaa hin bayina obsa hin qabaanne taanaan wanti gootan hin jiru inni biyya keessatti maaliif na tuqa maaliif maqaa koo dha'u maaliif akkana na jedhu gaafa jettee xarri jettee ol waaqarra rukuttu biyya namaa keessatti wanta akkasiin hojjetu rukutamtees ta'e akka taates taatu waaqayyoon sin gatiin jalqaba gaafa biyyaa baatu nagaa biyya nagaa fi maatii nagaatti naqabii nama garaa naal alagaa garaa naalaaffisi jedhanii kadhachuutu barbaachisaadha namoonni miidiyaa kanarratti argitan hundi isaaniiyyuu fuula gammachuudhaan gaafa miidiyaa irratti argitan yeroo hundumaa gammachuu qabu miti utuma gaddanuu gaafa fuula miidiyaa irratti dhufan kana waan hunda dagataniiti fuulli isaanii kan gammadee jiraatu kan ilkaan isaaniirree seeqee jiraatu waa'ee akkanaatiif malee mana kam keessattuu rakkinni dhalli namaa erga biyya isaatirraa bahee namni kamiyyuu namni irra kanneen jiru hundumtuu rakkachaatuma boowwatuma dhiphachaatuma jiraata malee dhiphuu kana immoo ofii keetiif cimtee dhiphina isarraa osoo hin taane kaayyoo isa boruutiif har'a isa dhiphina keessa jirtu osoo hin taane kan laalutti qabdu isa kara fuulduraatti kaayyoo kee kara fuulduraa abjuu kee kara fuulduraa dhugoomsuuf tattaafatta malee isa har'a qormaanni har'a keessa teessee qoramtu kana hin yaadatin jechuudha dhalli namaa kamiyyuu kan qoramee asiin ga'een hin jiru garuu yoo qormaata sana obsaan dabarsite wanta guddaa argachuutii dandeessa bakka guddaallee ga'uutii kan dandeessu yoo qormaata kana darbiteedha jechuudha baay'een namaa kan sammuun isaanii jeeqamee akka maraatuu kan olii gadi isaan akkasiin taasisu kun warra obsa dhabee bakka akka warri eebeluu sana akka intala eebeluu sana anillee biyya arabaatiin deema jedhanii warri akkasiin otoo ofitti amanamummaa hin qabin biyyarraa bahitu akkasiin rakkachaatii jira jechuudha kanaafuu gaafa biyyarraa baatan of amansiisaa sammuu keessan taa'ati of amansiisaa wanti hundumtuu yoo natti dhufe waan hunda kana immoo damdamadhee dabarsuuf hin danda'a jedhaati sammuu keessaniin kontirool godhaa argitanii jirtan obboleettii keenya kan kanaaf viidiyoo kana immoo laayik sheer gochuu hin dagatina warreen immoo dandeessanii illee obboleettiin keenya kun kan argamtu Joordaan keessatti yeroo baay'ee amma Joordaanii fi Beerut illee yeroo baay'ee akkasuma illee Saawud Arabiyaa keessatti obboleewwan keenya baay'inaan kan rakkataatii jiranii rakkoon obboleewwan keenya baay'ee daraan guyyaadhaan dabalaa wanta deemuuf warri illee ishii beektan yoo jiraattan obboleettii kana qaqqabaa yookiin biyya ishii galchaa yookiin immoo akkaatuma ta'aatii obsaan
ishii gargaaraan isiniin jedha warri Joordaan keessa jirtanii waliif mararama hundi keenya akko har'a dhamni walii mararamu afeera jechuudha. Osuma namni rakkatu adduma sanatti ilaallamee darba. Garuu guyyaa tokko namni yoo rakkina keessan baastan nama sanarraa waa higdoo osoo hin taane Waaqayyoon immoo gatii keessa waa isinii kaffaluuf keessattuu biyya namaarratti ijoolleen rakkataatii jiran rakkina isaanii sana argitanii bira hin darbina. Waaqayyo irraa argattu waan ta'eef hanga dandeessan gargaaraan isiniin jedha. Turtii gaarii.